Eessa ture baqate? Bashaat. Simoo ija kooti. Bashaatu dhaa'eera. Si gaafataan jira. Naa deebisee eessatti duubatti fiigde. Ammas jireenya koo sirreeffadhee deebi'ee jennaan ammas moo Bashaat duuteen turree teessaa kaan eessaa dhuftee? Dhaabadhu eessatti fiigde? Nandira seetamte? Hinduun jira. Sumatu lubbuun jiraa? Anumatu jira. Anatu du'ee si ol dhaqe moo situ si ol keessaa deebi'ee dhufe? Hin deebine. Bashaat. Kaleessa jireenya koo diigaa ture. Siif jedheen biyya kanaa baqadhee biyya biraa deeme. Waggaa hedduu biyya ormaatti baqaatii rakkoo meeqa argee biyya kanatti deebi'ee jireenya sirrii tokko jiraachuun barbaada. Boodana balleessaan koon turre. Duraanis itti jalqabee amma manatu xumura. Bashee ishee duute dagaddu. Isheen amma ishee haaraadha. Inuma yoo sitti fakkuraa haraka. Hansan gaan iyyuu malu qacceen iyyitee jedhan. Inuma yoo achi olee haasa hartaka. Sin ajjeesa malee immoo har'a na jalaan baatu. Bareedu. Bareedu. Akkam jirtaa? Dubbattu maal? Ay Saami har'a moollitte. Si jaallachuu namni. Ija kee gaafa ilaalu baay'ee bareeda. Akkaataan deemsa kee baay'ee bareeda. Akkam godhataa sana daansii warra Afrikaa fakkaata sochiin isaa akkas godhata. Duudhaatti immoo naasaa isanu. Dubbattu rakkoon qabu jaalala bakkati jaalalli akkasii itti naa gala. Bilbila kee yoona laati natti tola. Dubbattu rakkoon qabu sinu badha. Jaalalaa fi jaalalli akkasii akkasitti naa gala. Amma akkamitti walii galu baasheenoo duudhaadha. Akkamitti walii galu duudhaan. Dhaabadhee mansiidhaadha. Amma dhuma kenniidhaadha. Namni deema moo miila koo? Maaf cal jettati? Ahaa jaalala koo si hudhee? Naagaleera. Naagaleera amma. Nyaarri kees baay'ee bareeda. Akkaataan uffannaa kee baay'ee bareeda. Iji kee baay'ee bareeda. Iji kee ija koo natti fakkaata iji kee. Dhiira ta'uu kottu na sheemete haara mucaan kun maal ta'e? Maal akka ta'u gufata? Bilbila kee naa laachuu dandeessaa? Bilbila kee naa kenname. Waa sagal. Waaqa koo. Tumureera fakkaata. Seeni maafi. Har'ammoo jettee duudaa walitti laafata. Oka jechi ilaalaa deemu. Duudaa? Eenyu duudaadha? Darba ko jinaa hojjaa dhaan turre. Maal qoostaa? Maal qoostaa? Dartina duudaadha. Nafee zungurree. Duudaadha baay'ee. Bilbila si harkaa fudhadhee. Isa inni jaallachuu keessa baatee jechuudha. Jaalallisee burcuqqoo jaalalaarra guuteerra dambale. Siigalee irra bololee akkasitti. Na jaallatti miti. Akkasitti na jaallattu ibsuu hin danda'u. Anaan akkanatti fakkaatutti burcuqqoo sanarraa kan dhangala'u soba keeti. Soba keeti. Ati dhagaarta miti? Dhagaan jira. Nan beektu ati nan beektu. Ani nama guyyaa tokkotti chaatii tokkoon al tokko chaatii godheetanii jechuudha. Dubartoota meeqa? Jalatti gaasii kunis akkuma muka jala deemte gaaddisa jala deemte waa barbaadde fakkaata. An kanan jedhu guyyaa sadii mana keessa jiraadheera moo maatti miti. Mana isaanii na fuutee galte siin jedhama. Guyyaa sadii mana isaanii keessa wajjin shaashambaa jechaan siigalee namni ammoo kana walitti dhiyaatanii mana walii galtanii mana isaanii deemte guyyaa sadii wajjin turte jechuudha. Yaa
Yaa. Ayyoo sana isin ture isin deemee ture biyya fedhi hanoota akka manaa deemu duksee arginu hin beeku. Ati eegee kooti mana hojii yeroo deemtu moo waardiyyaa mana isaanii ta'a? Mana isaanii dhatte jechuun mana keenya dhufte jechuudha kan obboleetti kooti waan taateefi. Ati obboleessa seetii reem. Obboleetti obbolaadha. Mee dhugaama waaqayyoo jedhime. Dhugaama waaqayyo. Qaxiinaa kutu jedhime. Maaf qaxiinaa kutu qatti godhee siin siyaa kutu malee. Dhayi harka koo dhayi. Qaxii manaa kutu obboleetti kooti laa amma mante. Ilaa akka dhagaa kanaa naa godhu mukatti na haa buusu gommaa helikooftariif naa godhu ani ittiin buune nan sobee annan kijibe dharanaase ittiin dubbanne waan tokkoyyuu waliin jaallanne nuyi waan tokkoyyuu na didde duudaadha homaan na geessu waan tokko laala akka dhagaa kanaa naa godhu laala ilaa foddaa kana keessatti naa baasu laa. Maali sila wajjin galleerraa bilbila ishee fudhadheeraa. Mana isaanii guyyaa sadiin bula. Eessa dhaqee namni reeqa shan gidduu sekoondii shan gidduu eessa dhaqee? Soba kooti ka. Nan kijiba. Nan aran dubbadhe. Utuun dhugaase jechuudha. An ijoollee 15 qaba fuule. Amma kana guutuuna sobaatte. Maal kana nan sobeere. Gadin dhaqee nan alba'e. Nan alba'e. Fajir tahu si berada ada kok apa? Laki mali barbaachise. Waanan si taasoo qaba sanaaf akkam nagaadha miteeti. Nagaa koodha. Ta'u? Taa'ee rakkina hin qabuun. Ani si beeka garuu walaa baru miiliin jedhama. Tole, anaan garuu maqaa koo beektamaa? Beeka. Bashoo jedhamta miti? Miti? Eeyyee. Si dhibaa kanaan dura biyyoo ormaa taa'ee waa'ee kee akka gaariitti kan beekan ture gadi fageenyaan akka carraa ta'e immoo har'a qofaa akkasitti si argadhee akka kana taa'ee si wajjin haasa'uutti baay'een gammada. Tole haa ta'u garuu waa'ee koo bareechitee beektaa natti fakkaata. Sirriittan beeka hunda dura akka kanatti nagaatti jiraatte akkasitti si argu kottiyyuu baay'een gammadee har'a immoo akka carraa rabbii fedha isaa taanaan akkasitti qofaatti si argee kanaan dura yeroo barsiisaa boodanaa faallee si miidhaa turan hundallee nan beekaa waan si dhibu atis immoo rakkoo sana keessa jabaattee barataa jabduu taatee darbuun kee baay'een sitti gammada baay'een sitti boone dhugaa dubbachuuf. Wanti hin darbamne hin jiru waan hunda keessa yoo darbeera garuu an tokko waan hin darbamne fakkaata wantoonni baay'een. Ilmi namaa biyya lafaa kana irratti inuma rakkata rakkoon waanuma jirtu rakkoo sana keessa garuu obsinaan jabaannaan wanti hin darbamneef hin jiru wanti hundumtuu ati kaleessa rakkoo sana hunda darbitee har'a seenaa gootee dhiyeenya haasa'utti jira mitiire. Eenyuyyuu rakkoo isa mudatu kam of amansiisee obsa godhatee rabbii isaa amanatee jennaan wanti inni hin dabarreef jira hin jiru. Galatoomii. Si dhibaa nama fakkeenya naa ta'u tokko sitti himuu barbaada addunyaa kanarraa Kiristaanoo Roonaaldoo nama jedhamtu jira. Seenaan isaa yeroo baay'ee jireenya kootiif utubaa wayiidha beektaa. Kaleessa ijoollummaa isaatii kaasee nama baay'ee rakkachaa ture nama rakkina gurguddaa baay'ee dabarseedha. Rakkina baay'ee dabarseedha. Garuu maal qaba ture seetee rakkina sana keessatti kaayyoo qabata ture. Kaayyoo isaa sana galmaan ga'uuf takkaa rafee bulee hin beeku. Hanga asfaaltii bakkee kana qulqulleessuutti nyaata bullee mana namaatii haftee namni irraa deebisee hin jira miti sana nyaachuutti sana hunda maaliif godha kaayyoo isaa borii waan beekuufi sana hunda gochaa ture. Dhumarratti har'a
Ronaldoo yoo fakkeenya fudhatte addunyaa kanarraa namoota jira jedhaman namoota dhiibbaa uumuu danda'an keessaa tokko ta'e. Baay'ee dubbatameen ganda namni hin ba'a jedhamee yaadamne keessaa dhalate kaayyoo isaatiif of dhaabee ofii adda nagee. Namni kanaaf abdii kutachuudhaan qaba. Kanaaf bashoo lakkee wanti nama sii kaasee biyya lafaa kanarra rakkina hedduutu jira. Ilmi namaa garuu rakkoo sana keessa darbuu akka danda'u mataa isaa amansiisuu akka inni qabu jedheetan kan inni sii kaase akka ta'e uffituuf miti. Irraa barachuu qabda jedheetan. Baay'ee galatoomii waa guddaan irraa baradha. Maariifachaan jira deemuun qaba. Tole rakkoo qabu yeroo gabbara gara baa'u lagan. Adii. Atammachuudhaan durboota kana yeroo hundumaa si ergaa asirra gaafa deemtoo jechuudha. Durba tokko duwwaa qabatti deemtoo. Siigalee atamma akka qarshii abbaa birrii akka qarshii abbaa dhibbaa taatee jechuudha dura. Jechuun koo maal jechuu barbaadeen akka koontaatooti. Yeroo hundumaa soba kee dhaga'uutu na jibbisiisee barama. Wanta ati dhugaa turtu tokko keessa hin jiru bara. Obboleessa hunaa amani. Ana jechuun nama bishaan keessa lixee gogaa ba'uudhaan nama bishaan keessa guyyaa 3 bulee gogaa uffata kooti maaloo kooti tumbuun nama ba'uudhaan cikoota yoo ta'e akkasiin daraddare otoo amma kiisii koo keessa laalte jechuudha otoo amma laphee koo keessa laalte jechuudha onnee cikootaan na keessa guute. Abbeeti sobuma feetee deemta kaa yeroo hundaa. Na amanii. Akkamitti si amanaa? Na amanii. Ati waan dhugaa dubbattee hin beektuu bara. Boorsaa kee hunda isaa keessa yoo uffatte shan soba duwwaatu argamaa bara. Miili seenaan dabarse sittimuu baay'ee seenaa gaddisiisaadha. Biyya kana ta'uun dhufaaru waan si dhufu. Konkolaataadhaan utuu fe'amnee gara kana dhufaaru nama 35 waan akkasii nan yaadadha. Nama 35 keessaa namni 34 na biraa du'anii konkolaataatti hin caccabdee gommaan si itti ba'ee wanti ittiin ba'ee ni jiru. Hundumti isaa itti ba'ee hankar tokkoon keessaa ba'eetan namni 34 na biraa dhume. Hangaruu nanatti. Siigalee. Waan baay'eedha waan sirrii. Wayyoo baga rabbi si hambisee kaa. Baay'ee Baay'ee si nama gaddisiisa. baay'ee. Ati garuu maali soba guddaa mana ga'u sobdaa? Humnati guyyaana sobduyyuu halkan hirriba na dhorkaa'edha baraaf juunatti dhufe. Maaf akka sobda sobni si buddeenii nyaatamaa maal si godhaa? Ammayyuu eessa jirtaati? Bittaa sobtan qaba. Waa'ee soba kee gaafatutti man jaallattu bara. Waan si dhibu. Mucatti gara jechuudha. Amman afa harka koo keessa gashee. Ofumaan dadhabini dhiisii. Amman bitadha. Asuma dhaabadhu. Ammadha. Na sobuu si Eega tasuma dhaabadhuudha. Sekendii 0 sekendii. As dhaabattee moo sobaan bishaan adeebisuu si hooyya ture garuu. Dhaqee gaa arginan deema jettee maal na dhibe ana. Bashee manaan bahin jedhee sitti meeramti. Eeyyaan attin teeta garuu mana keessatti xiqqoo ishee. Hayi namni akkati jirtu waan hin beeknee fi kana yoo bare rakkoodha rakkina keessa waan jirtuuf hin bahin jedhee sitti meen ture. Mana keessa jiru guddaa godhaayi. Bakka keessa jiru si gaarii hin galanne. Kanaan booda bakka keessa arguun barbaadu.
As namni hin jiru. Namni Isa kun maal taate? Maal taate? ija kootu na dhukkuba. Inni argitu moo? Na geggeessitaa. Mucaa wajjiniin amma dhaabbattee haasa'an turre si argeen ture ko. Sirrii gada karaa godaatii kee amma gubbaatti na geggeesse ammas ga'utti na geggeesse. Isan galateeffachaa ture isaa wajjin haasaa ture si argee akka carraa si argee naa badhe. Tole amma si geggeessuudha. Ammuma aspaaltii asitti na geggeesse. Tole. Fakkaatu namatti tola gaafa nama Garuu dhiifama akkamitti akkas taatan? Sidhiba mucaa koo sidhiba mataadhaan girgiddaatti wayii mataarraan akkasiin mataadhaan girgiddaarraa asii gad sireerraan kufee Dhiifama garuu namni sireerraa kufee ijaan jaamaayi? Siree jechuu koo osoo hin taane maal godhu gaa akkasii gaa edaa waan sidhibu TV ilaalaa turre bareedduu akka keetii TV keessatti ilaalaa turre gaa. Amma iji koo hin argu naan jedhaa turte miti? TV miti isuma dhaggeeffadhutu akkuma namaa ilaaleetti hin fudhadhe malee. Na dursi kaa na dursii deemi. Deemaan jiraama. Haa ta'u waan sidhibuu gaa. Galatoomi ga'eera fakkaata karaan koo asiin al tokko bilbila kee sin galateeffachuumaaf bilbila kee naa laattaa. Asitti naa barreessi si galateeffachuumaaf naaf ta'u. Tole kenna. Akkami reeti? Nagaa kooti. Kunoo. Haa ta'u. Rabbi si nama. Haa ta'u. Zero. Alati moosin dabbaruu haalati yoo bilbiluma kee 00 akkamti barreessa maal jechuun ansi jaalladhee 00 akkamti barreessita maal taasiti? 00 barreesse? Maal 0 yoo argaa jirtan 00 akkamti barreessita? 00 barreesse? 00 na maalati? Akkamitti argite amma? Ani hin argu nagaatti. Kottuu na qabime kottu.